namoonni seenaan jiranii okay yaaduma sanarraa itti fufna jechuudha. Hariiroon yeroo hedduu ilmi namaa hariiroo duraa ta rabbiiti jennee tan lamadaa ta haadhaa fi abbaatii ta sadaffaa hiriyoota. Ta afraffaa haadha manaa harkitanii hiriyoota dura hundaa'uun haadha manaa bultii keessatti ati nama akkami. Waan haadha manaa keetirraa barbaaddu ati ni qabdaa. Waan abbaa manaa keetirraa barbaaddu ati ni qabdaa. Hogguu takka takka isaatu akkana na godhe isiitu akkana na godhe jenna. Hariiroo akkam qabaanneeti isaatu akkana na godhe jenna. Miyuut godhi nama ifaa ja'an kana. Make them mute. Daqiiqaa takka miyuut godhi hunduma isaaniitu. Kanaafuu wanni guddoon godhuu qabna hariiroo tana keessatti yeroo hundaa'u nama komachuu dura if komadhaa. Maaliif seete? Yooniif hogguuniif rakkinni tokko nama lama jidduutti uumame namni hundinuu gahee isaanii qaba jechuudha. Badii tokko haa balleessu malee badii san keessa namni biran jirreleen harka keessaa qaba. Kanaafuu quba nama laachuu dura maal godheetiin furmaata fiduu danda'a. Keessattuu bultii keessatti quba walitti hin laatina. Gaafa haati manaa ta'e balleesse abbaan manaatis badii qaba. Gaafa abbaan manaa balleesse haati manaatis badii qabdi. Yoo akkasii wal hubatan taate karaa dheeraa waliin deemuu danda'a. Ammas hariiroo keessatti wanni hamtuudhaa keessattuu bultii keessatti maali ni beektanii walitti hin hijoomina. Nama sadaffaadhaaf ittiin naqina. Namni sadaffaa bultii teessan keessa seenaan bultiin badde. Nama sadaffaarraa fagaadha. Hamma dandeessanitti jaalattaniiti wal barbaaddaniiti walitti dhuftaniimi. Namni jaalatee walitti dhufe nama sadaffaan barbaadu yeroo hundaa'u dura ifii fixachuu mokkora achumatti. Yoo jabaatte nama dhihootiin gaha ammas nama isin hamatu nama dafee gartee bultiin teessan akka hin diigamne isin bira dhaabbatu yookaan hariiroon isin wal jidduu qabdan akka hin banne barbaadu nama isinii miidhamu nama isinii laalatu jechuudha. Nama guddina keessan barbaadu. Nama akka isin gartee addan baane barbaadu bira dhaqa. Irra hedduun keenya laal bultii keessatti ammaas naman heerumin yookaan naman fuudhiniin hin mari'atina. Hin beeku gaa inni ala dhaabbateeti firraa dhiisi intala tana si gubde firraa dhiisi jaa. Gurbaan kun si gube firraa dhiisi jaa. Hin beeku gaa. Namni hin beekne akkamitti inni waan san hin beekumni maaltu si wajji si rakkisee firraa dhiisi jaa. Ifiifuu bultiin beekuu barkun nama hin beekne bira dheeytanii gorsan fudhatina please. Yoo nama hin beekne bira dheeytan mashaqqaan amma nama qabachuu jiru nama gorsuu hin beekne bira dheeytaniiti gorsa fudhattan. Nama takka bultiin maal akka taate hin beekne irraa bultii fudhattan. Inni bultii akkamiin beeka? Yoo haa warra isaanii beeka, yoo haa waraqaarra jirtu beeka, yoo haa hiriyaa isaa beeka. Yooniif warra isaanii abbaan gartee xiqqoo jabaatee wanna miidhu taate inni akkasiin beeka. Isiinis akkasiin beeyti. Tanaafuu nama bultii hin qabne waa'ee bultiidhaan mari'achiisina. Nama isin dura jiru, nama isin dura lafa bule. Keessattuu bultii keessatti namni hundinuu alamasaa jiraata beeka. Bultiin tiyyaa fi teessan adda adda. Achi keessatti garuu hogguunii fi dura jaalalti isin qabdee waliif fiidan san seennaadha malee jaalalti kijibaa tanaas beeka. Eega seentan booda ammoo wanni duniyaarra jiraatun hundi ni jirti. Wal loluu jira, walitti gufachuu jira, takka takka wal arrabsuullee jira, hamachuu jira. Bultiin tun waan silaa lafarra jiraatan hunda ni qabdi. Maaltu bultii dhaaba hogguu jaa? Kabajaa fi obsa. Kabajaa walii qabaadha, obsa walii qabaadha. Alatti ammaas abadan waliin hamatina. Maaliif seetan? Namni isin irratti hamattan san boru saniin isin hamata isinuma mataa keessaniiwu. Abbaa manaa kee akkaan jaalatu dheeyxee haadha teet irratti hamatin haadha si dhalta irratti illee. Haadha manaa tee dheeyxee haadha si dhalta irratti illee hamatin. Tanaafuu dhugaan jirtu tana hariiroo keessatti. Waan ogu takkatti haasoinee keessaa baanuu miti wanni guddoon beekuu qabdan waan akkanaati. Hogguu hariiroo keessa seentan yoo tokko si aarse tokko obsaa wal deebisa. Walii moohama. Ammaas haasawa keessan ifa godha communicationii fi isa iddoo jiru. Nama sadaffaatiin hin ta'in akkana naa ji'in hin ji'in isumaan ji'i atis isiidhaan ji'i. Hogguu walii haasoitan ifaaf bilisa ta'a walitti haasawa. Hogguu dogoggortan ammoo dhiifama gaafadha. Dhiifamas gaafachuu baraa. Galatoonfachuu baraa nama wajji jirtan kana. Nama biraatu ni galatoonfatta. Nama biraatu dhiifama ni gaafattaa mi haadha manaa kee maan gaafadha? Abbaa manaa kee maan gaafadha? Akkana na godheettee namammaa himatti. Yaa bareedaa kiyya yaa gurraacha kiyya maa akkana na goota jiin yaa bareedduu tiyya yaa gurraattii tiyya maaliif akkana na goota jii dirree bahee walitti himadhu. Waan biraa communication wanni jaantuun hariiroo qabxii gartee walii wajji haasawuu tana amma yaada keessaniin fudhadha. Namni itti aanu kun eenyu aluush namni achi gad jiru sun maqaan isaa naan mul'atu. Amma maquma keessanii na rakkise. Imraan seeni ammaan taana. Imraan, okay. Ifa yookaan Ifa. Imraan seeni.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي جباب ساعتي ترى ولي خلنا شيء ده ديريسينا. أيه ما شاء الله أستاذ أمينة كم نجاح. نجا فيا رب ليس خيج. ما شاء الله بقى نجاح أنجلتني أني حرمايا نانو يبصتي حرمايا الرأي. كرا دورات ما هتوها سيني كي نتدلنا دران اللي هسوا كيسن هتو تكور دفع. قالتو. إنسان الله هتو وقت أما الرجال هسوا خير الكلام ما قل ودل جي رسول صلى الله عليه وسلم. وأنت كاتم مراد الرتق أجل شجاع. دوغا. ما في ندو إسن جالت إسن هردفا هدو المجبات أنو كمان سنين جاغا. قالتو هدو قالتومي إفا سيل نمني إفا جاء متهانو أبدونها قباو تاج جاء أتشبود فالمتا أما إفا سيل والفانا كسيسينا إفا تاجو فالمتا أتشبود دمر ياسين أما إفا ناسينو نمني إفا جاء أيه نمني مكان إفا جوسينو تنجور هيه فالمتا. I think something was wrong. Our connection Kenya kuntikko. Okay, sagale ol fuudhi amani dhagaya maashi sagale ol fiili ja firii mucaa firii FRI mucaa maqa hatti aanu ani yaamu lakki maqaa jaalala jeeti yaama jallaa odoon ta'in jaalala. Na guutuun natti mul'atu sagalee of fuudhi namni je'ee Facebook irra na barreessan maqaa sarreeffadhaa. أيه غلطوما أجمل عبد الشكور تكوما نمني أسجيرو ياسين سينوني دنديسا فالمتا أورتاج نما محمد سين كي سيني جرسا قالي يوسي دا قيامي هيا ايه نمني هاسو جيرو نهين ايش تاج اما تاج هاسو تاج مين يا ابوتك اوبسانا من برا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقوق اللي سر يدو تورتي سيامات توري هيا سيد قالتو هيا ديفا ما وجدت فوق هيا Saya kan nanti kayaknya kayak bakal ti berauta ti egal te kana sigala buye gize lalu. Aye. Buan aku buat itu tak kena isar kadang itu bisa jamina pun. Isar aku bidewan kana ajaib banget tapi garu ajaib beneran nato kan nate. Aye. Ani fadis warna merkulle rai. Oh fadis boko. Fadis merkulle boko warna merkulle ti. Aye galato. Lozne kam. Namni mal nanja aja cu aci berragai ti. Kara dalaga. Achi fulle faddu isa yusan. Jecha sani hettu bakka hettu garmalle na dabe. Akasi gorsota akasi san hettu nu hettu meisi mali fe khakhamusa nu taw jira wa hettu lut. Hayye galato. Hayye dalagu fada sigale garu mo mana khaisa gadde bitani dalaitani da dabbi sanata tani bitani wani jonje kale. Namni ati haasoytuu kun nama heerumee ilmoo qabu moo nama bahee nama gartee ganaa qilleensa irratti haasa. Bultii qabu hedduun isaanii jechuun nama 300 olii isaan hordofa nama 300 oliitu onlaayina ture. Okay. Ani illee dagalchitee waa'ee kanarratti haasa'uu turani. Dalaguun gaariidha. Ammoo mana irraanfachuu miti. Intalti dhalaadhaa takka eega mana seentee booda kabajaan guddoon eega heerumtee booda bultiisiiti. So walii galteedhaan obboleeyyan keenya kashamarraniitis dalaganii jireenya jijjiiruu waan gaariidha. Wal gargaaruun waan gaariidha. Garuu haadha mana teessee ilmaan guddistu hamilee tuquun ammoo dogongora gurguddaa. Tana beekaa jiin tun dogongora gurguddaadha. Hanga feetee hojjettee ijoollee moogziitiin guddattuu fi ijoolleen haadhaan guddattu sammuu isaaniitu wal qixaamiti. Yaa kuni waan kuni kara kitaaba rabbiitiis kara saayinsiitiinis waan beekamaa. Namni haati yeroo kannitee fi guddiste yeroo hunda namaa oliiti. Ijoollee moogziitiin guddattee fi ijoollee mana keessa qabeenya qabaattee moogziitii lamaa sadi gootee yookaan hojjettuu lamaa sadi gootee godhuuf ni dandeessi. Geen shurufka haadhaa san hin geessuuf. Hojjechuun gaariidha, wal gargaaruun gaariidha, wal tinnisuun gaariidha.
Garuu haadha mana keessa jirtu hin caalan. Haga fedhe hojjechaa haa oolan. Kanarratti waan inni jiru dhallaan teenya yoo jaarsi isaanii isaan jiraachuuf muka danda'ootaati. Malleen isaa gahaa taate jiru isaanii akka jijjiiruu danda'u taate gabbaanii dalaguun maaliif feesisa? Maal itti godha? Maallaqa dalaydessa maal itti gooti? Amma isiin mana keessa taa'uu dhabu ala bahuudhaa bar yaadame saniimi hogguu baatee deebite maallaqni san eeysaan si gaha. Isaanii warri abbaa mana isaanii dandeettii kanuma qabu gabbaanii dalaguu warraa hawwisii galee. Walaakin yoo inni dandeettii qabaate mana keessa taa'isee ilmaan kee guddifattee gammachuudhaan isa dhiqattee dibattee sa'a mana isaantu sa'a jaagee jira. Sa'a inni mana alagaa ol seenu ati mana kee oggeessitee bareeddee ilmaan kee bareechitee eeguun hedduu inni jiru tan akka gammadee jiraatu isa godha. Tiimii san guyyaa tokko invite na godhime haa waliin haasofnu. Dhugaan hogguu takka takka beekee dhugaarra dhaabbatanii yoo haasawan gaariidha. Maaliif seeta? Namni ala oolee galu waa fedhi kursumarrallee taa'aa oolanii yoo galan ni dadhaban. Hogguu ol galan jechi wali qaceeluun akka jabaadha. Jechi afaaniitu. Tanaafuu waan gaariidha. Insha Allah mee gruupii san seennee irraa haasofna. Dhugaa jirtu wal garsiisna. Dalagachuunis gaariidha. Jaarsa gargaaruunis gaariidha. Ammoo haadha dedikeetir taatee kutattee ilmaan sii guddisaa wanni gahaan jirtu. Abadan wanni san gahaan jirtu. Abadan wanni gahaan jirtu. Sani fuuldura walii haasofna mata duree if danda'e. Namni tokko maal barreessaa jirra? Dear motivator or advisor, always consist Oromo only. Why you are telling other instead of sometimes? Okay, big move. Afaan biraatiin inaasoo itti jaanii itti deebina saniis. Assalaamu alaikum yaa tanka. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada Malikaa irra jettee hedduu naa tole. Okay. Sanirratti anis yaada tokkoon qaba. Okay. Histiruma kiyyarraa kaasee almost haga waggaa jaha gaheetiin jira. Okay. Ijoollee lamaan qaba. Masha Allah. Masha Allah. Rabbi yaa guddisa. Manaati wajji innilleen bakka biraa hojjeta anis bakka biraatiin hojjedha. Dhugaadha. Ani nan gabarnumantiin hojjedha ture inni ji'oodha. Oromiyaa keessaa bakka hedduu hojjedheetiin jira. Mayyee. Waggaa jaha geenyee bakka nuti wal fuunee dhugaa dubbachuudhaaf ji'a takka mookkan. Okay. Innis gara hojii anis gara hojii. Hojiirra waa wal agarreef jecha. Okay. Jidduu tanatti kamiidhamu ijoolleedha. Dhugaadha. Ni deemaa ni dhufaa 15ttis ji'attis ni dhufaa. Jiru alhamdulillah jiru bareeddu garuu asitti ijoolleen hagam akka rakkattu ijoolleen hagam akka abbaa barbaaddu ganaa yoo dhufee yoom deemtaadha gaaffiin isaanii. Haga waggaa jahaa fi kana laaleetiin jiruun takkuma alhamdulillah wanni ol si qabu hin jiru. Soo maal godhuu qabnaa ka jedhu yaadne ani Shaashamannellee Booranallee akkasiin ture inni Finfinnee hojjeta. Okay. Eega bakka bultii keessa seentee ijoolleef jiraatta bakka kana eega ijoollee horatte immoo ijoolleef jiraatta. Ayyee. Waan ta'eef anu kun ammaan tana almost haga ji'a sadiif akkana ga'eetiin jira gan Finfinneetti galeecha. Akkami bultiin amma? Jaalala amma arge kana wallaahi ijoollee xiyyaratti hin agarreessan tura. Fayyaadee galatoom. Saniifin Malikaan dhugaa isii baantii namni eega ga'aan qabnu gahaa taane alhamdulillah jennee ijoolleellee guddifachaa waliin jiraachuu waan hedduu guddaadha. Galatoom. Saniifin yaada kana irratti galchuu barbaadee galatoom. Ayyee hedduu galatoomaadha. Yaadni amma ka'e kun mata dureef danda'e waa'ee maatiirraa haasofnaa. Haadhaa fi abbaa wajji ijoolleen guddatte yeroo hundaa'u qaroomina irrattis nama kabajuu irrattis guddina irrattis ni beekamti ijoolleen ogguu mana barnootaa dheete manni isaanii maal fakkaatu ijoollee warraa wajji guddattee fi warraa wajji hin guddatin nama naamusaan guddate hin guddatin garuu immoo obboleeyyan keenya ka shamarranii maa hojjetan jennee mormuu keenyaa miti wal gargaaruun wal tinnisuun ni jirti garuu immoo warri mana jiru immoo kabajamuu qaba dhiira birattis dhalaa birattis ka fuudhee birattis kan fuudhin birattis namni mana keessaa ka'a. Bu'urri ilma namaa haadha. Haati takka ilmaan sii deessee mana teessee alhamdulillah yeroo hunda kabajaa gurguddoo qaban. Wanni jechuu dandeenyu tana mata dureef danda'e irra deebina beekte tun diskashinii gurguddaa barbaaddi galatooma.